argee jira gini nama asoo nama yoo dura fidanii Jawaari dhamaani maali beektaa wanni an sodaadhu jawaaru akkanatti kophatti hafuu deema dhugaa rabbi nama maraa warra isa jaalatu ofirraa akkana nu ari'ee aslii fi warra kaayiroo kana isa bira hafaara akkuma jirutti amma kun isaan ta'u. Jaalalli Jawaariin dabale malee Ahmad namni Mee maal dabale jaalalli isaa qannasee ijoollee Suudii ta'inni irra akkanatti tumaa jirutu mootummaa biyyaatiif furmaata ta'e malee mootummaan biyyaatu waan furmaata. Amma fakkeenyaaf mee dhuguma yoo dubbanne ijoolleen Suudii maqaa Jawaarii wal lolti. Qeerroo Jawaar jaalatu Suudii kana guuttee jirti. Har'a nam tokko waa'ee isaan kaasu amma booda. Kuni mataan isaa daliila isinii haa ta'u amma isin waan taphaatitti hin lalina. Namni Jawaariin jaalatu Suudii kana keessatti Jawaar Kiingi Jawaar akkas jettee ijoolleen Arsii garana gortee nama wali bu'aa turte. Har'a nam tokko maqaa Jawaariin amma nama waan jiru. Amma Jawaar nama qulqulluu jaalataa dhaga'i Ahmad Awwaatitti hima. Okay namni qulqulluun jaalattan isin amma keessuma jaalattan malee gaafa rakkinna isaa gabbaatanii waan jettan. Gaafa kanaan dura inni hidhaa turellee numa kakabbayee iyyaa ture. Har'allee numa hudduu har'iseen. Isin cal'istanii jala kanaan yoo cal'istanii teettan waa dubbattu malee nama tokko bu'aan hin dhufu. Fakkeenyaaf. Isaafis yoo sagaleen taane rakkoon irraa bahuu dandeessu. Dhagaye amma waan gootati. Ati amma gara Jawaar deebiin doome mootummaa badhaadhinaallee dhiibini. Ani Jawaariin maal godha baleessu anaaf Jawaarii wanni waliin nu fidu hin jiru. Ani Jawaar nama poolotikaati. Otoo kiyya maxxansee yoo nakassasanii kissiitti deemanii jedhan mana murtiitii wal moqqafna bilisa yoo naan jedhan bilisa yoo seerin adabe hin adabamaa anaaf Jawaar amma booda maal wal keessa wal Sila kissiin keessan Itoophiyaatti illee jira moo sila biyyuma keessa jirtanitti kassafamtan akkamiin? Jechuun nama fakkeenyaa siin jedhaa jira beekaa yoo fotoo maxxanee nakassasan siin jedha nama yoo nakassasan biyyuma jiru keessa gaafatama fakkeenyaaf seera biyya kanaan beektaa poolisiin hin dhufaa si himatanii minaamina naan jedhanii eenyu na himate akkana kanuma miree wanni jiru biyya takka jira anaafatiin beekta waan ta'eef jechuudha. Dhiifama gaafadhu Ahmad gabaabinnaan. An dhiifama waggaa sadiin har'aa gaafadhe amma lammaffaa dhiifamni an gaafadhu maali amma maal balleessee dhiifama gaafadhu. Dhugaadha. Waggaa sadiin har'aa sani akka har'aa namni hubatetti namni gadi qabee waan san jette moo hin jenne iyyuu namoota hin beekne ture gaafata. Yaa yoo akkas ta'e ka'anii bara uummata hawaasa bal'aadhaan dhiifama. Waan san gaaf san kan dubbadhe niira keessa galeeti. Guyyaa lama laayivii seenee guyyaa lamaan san aaree teessoo tumaa ture akka teessoo. Hin beeka. Amma siin jedhe ana. Amma ka vaayiraan bahe. Kanaafuu ani gisee sanitti dhiifama gaafadhe achi as ammoo yakka kana keessan turre waan addisii biraa waan dalageen qabuun jechuudha. Gama gaafatii siin jedhaa jira Ahmadan. Dhageeffadhu. Amma ka Jawaar gadhiisu fi kan keekaatti gaafas gadhiifte vaayiraaliin tokkoo miti. Akkaataan inni itti bal'atee bahee jira. Ka ammaa kana Muutiin godhanne muutii godha. Kammaa kana dhiifama godhadhu gaafadhu gabaabinaan akkanuma jedha dhiifama gaafadhu. Ani barila dhageeffadhu ammallee yoo ta'e ani nama mana kiyya jireenyaa barbaade mana sharikaa kiyya dirasii bilbilee waan fedhellee jechuu anillee mirga qaba ofirraa falmachuu ati osoo waan kana siin jedhan hin falmatta dhugaa rabbi akka har'aa irratti quba qabdan kanaa miti. An lafaa ka'ee waan sanis hin dubbanne lafaa ka'ee isaallee waan jenne iddoo mana jireenyaa kiyya sharikaa kiyya maxxansinaa maaf kana goota gara dirasii maali yoonni barbaadamu ka jedhu falme. Saniin gara gaali achi Awwachuullee sharikaa kee kalaxxafan sanatti warra sharikaa maa beberbungii birrii hin gaafatin. Yaa santoota hojjattee jiraama. Beeksisa guddaa godhame wallahi. Beeksisaa bar wallahi birrii maan gaafatin miiliyoona kuno wama gaarii wayii himte jechuudha kuno naa beeksise dheeri nama feesbuuka miiliyoona sadii wayii qaburratti nu beeksiseera itti maa birrii hin gaafatin. Sii kenna. Rakkin akkasiin qabu sharikaan beektaa mallaqa guddaa qaba. Jechuun beberbungii birrii gaafachuu qabda. Yaa beberbungii nama kennatu sharikaa kana hojjetaaree maal itti godhama isaan nama kanaan barbaadanii isin maal baay'atan yoo callisanii tiktok irraa nama rasitan malee isin hin barbaachiftan waluma. Sharikaan jalqaba inni barbaadu nama manjaa fi qaatii qabu lammaffaa irratti anheengaa firooshaahinii nama qabu sadaffaa irratti awusbullingii waraqaa nama qabu kana hunda yoo qabaatte ana hojiisisees. Saniin gara kaanitti hattuu salaatu tabiitii irraa nama addunyaatti beekame bara Ahmad dhagaye firmaan akka addunyaatti beekame. Ayyee Ahmad kana dhibe keessa Ahmad wantoota akkanaa kanneen eega beeytee waan masalaakinii kanneen keessa tar akkami jecha akkasiisan dubbatte garuu inni danaggat koyta viidiyoo kee arge wallahi. Ka duraanii sammoo. Barrifadhe wallahi. Kana gammaatitti viidiyoo san yoo laalu in jedha ammas irra deebi'ee daggaman dhugaa sitti himaan. In sodaatin ani Ahmadi dhugaa sitti hima gaafa akkasitti hudduu kee amma sonaan muka hudduu si kaa'e sillee sii dubbadha. Ati har'a hudduu kee waan muin hin seeniniif afaan qabattee kolfita. Ilma dhiiraa irraa bar durbummaa balleessitaniisi. Ummata miira hin qabne dhugaa sitti himaan.
Mucaan sunarraa osoo jarri fuula achi garagalchuu baattee fuulaan as garagalee dhalaatamtu itti heerumu. Sila ijoollee sammaas fiduu dhabamme. Ani amma viidiyoo san isinitti argisiisume mee fakkeenyaaf mana murtii geessuudhaaf yoo nakasa san viidiyoo san harkaa qaba. Mucaan sun osoo fuulaan as garagalee mee gaafima kana hawaasa Oromoo bal'aa gaafame. Mucaan sun osoo fuulaan as garagalee dhalaa Oromoo tamtu isa heerumu. Shamara Oromoo tamtu itti heerumu. Baxaamitti ummata isin ummata sammuu keessan yeroo tokko wallahi ol bararii waan akka wanni nama godhe yoo ta'an akkanatti qilleensa amma iyyuu miiratti na deebisaa jirtanii na yaadachiisina bay ammallee miira keessa kan na yaadachiisina ani saniif jecha wallahi yoo adabame hin adabama taajuu shurrubbee bar dhugaa isaa irratti mormi isaa qaallitti ciisaa jira isin yoo nama taatan jedhaa bar maal ayyee bakka waamicha nu godhaa jirta anillee itti nu galchuu deemaa jira ayyee miknaatiin qaraatii keetii maalinni abbo yaa rakkanni ani qaraatii fakkeenya maa qara'e beeyta qaraatii ani wanni qara'eef haasan interviidii isatillee maarte ijoollee hedduutu karaa qoosaa jira beeki qoottaa naqaladhaa ka jedhe walla qoottaa naqaladhaa fi quraanni kunnee Yusuf quraan ila ila an kolfaan garaan na ciccitee garama kana an yoomuma kana qara'e wallahi osoo si argan sin dhiisu al ta'uun naay nama quraana waan qara'ee sitti ma dhaggeeffadhu gaasiiba quraana maaliif qara'e beeyta ati garuu jaarraa abbaa garaa mara dhee barumman dhaggeeffadhu sitti ma rabbi ati waa'ee ummata miidiyaa kana laaliin ati ijoollee miidiyaa kanarraa tokkoffaa Ahmad iyyoo arrabsite ta'irra foloo meeqa argatta beeyta Jawaari xiqqicha jedhi Ahmadiin galmeeffadhu akkasitti foloo barbaannaan dhugaa sitti mesii tanallee gurra si'a buutu namni viidiyoo narra hojjate dubartoonni ta'e na hundi asii feemmastee jirti dhiirri viidiyoo narra hojjate foloo 10,000 gad ka argate hin jiru isiin tuni fakkeenya sitti maa dhaggeeffadhu maaliifi nama biraattu haasa'an jirre miidiyaa kanarratti yoo awwaa dubbadhu tokko sagalee makiyya ka jijjiiruu jira sagalee makiyya kana bicha inni maal dalagaa jira foloo guddifataa jira miidiyaa isaa guddifataa jira san maaliif godha kanaaf godha lammaffarratti sirritti feemmasti ijoollee nan awwaa jettu akkuma kana jibbu jiru kana jaalatullee dhaqee waan san laala foloo tolchan nama san laayikii godhaniif mee viidiyoo waa'ee kiyyaa hojjetamu nama meeqatu akka laayikii godhuufi namni meeqa foloon eessaa ka'e akka seene isii tanallee hubadhaan ijoollee akkanaan hin hubadhaa isaan sun ammoo gara waa qabaataniiti miti hin taphatu haa taphatanii rakkoon qaban an amma namuma dhugaan rakkoon irraa qabu jira kan qabatamatti beeku kan fotoon irra hojjetee namiidhuuf yaalullee baay'ee jira jarri sunniin ammoo hin taphatanii isaanii hubadhaa jechuu itti aansee qulwallaa maaliif qaraate ka jedhuuf qulwallaa ani fakkeenyaan qulwallaa kana hiikkaa isaa beeytaati alfassarul qur'aan alkaafir jedhanii sila namni quraana osoo hin beekne fassaree kitaaba bigayri hadiisiin jedhama genau quraana osoo hadiisa hin beekne namni fassare akka nama munaafiqaa tokko ilaalama shari'aan hin dhoorga waan akkasii ani waa'ee qulwallaa kana hiikkaa isaa osoo beekte nan gaafattu ture qulwallaan لا تفسر كلي يا إيفا سيقولون برباني ولما قالتي أنا يوجه قرآن أسا واني فيدميف نمني هندي نت دولا وانجروف ربي تو كوچن ولی انجرا ربي يونا ولی انجرا تي أنا واني نت دفنجرو isuma qabaadha hiikkaan isaa walumaa galatti afaan quraanaa taanaan afaan arabii taanaaniin qaayidaa yoom afaan amaariffaatii jijjiirrellee akkasuma miireessan tuqa quraana waan itti daballeeffan mallee afaan oromoo keessaa waan baaneef waan biraa fakkaatee isiniif haamame walii galatti quraanni sun waan hiikka qabu jechuu barbaadeeti ani rabbi tokkocha isa qofan na waliin jira jecha jedhuuf quraana qara'e malee rakkoon akkasiin irra ga'ee maarree ta'ee shahaadaa qabachaa hin jiru. Tanumaanuu rabbii yaadachuun gaariidha. Maa rabbiin durumaayyuu quba qabu. Baga qaraateeti goota ko. Akkasii walumaa galatti ila walumaa galatti hawaasa kennaaf dhaamsi dhaamnu nu rakkina kanallee kaleessa dubbanne keessa hin jirru jarana afaaniin haasofne warri dhugumaan rakkootti nama galchuudhaaf halkanii guyyaa waa'ee makeenna eeydan rakkinnu makeenna eeydan miidhamu makeenna eeydan miira keessaa baya. Teessan rabbi eega jedhiin. Teessan ammoo gubbaa taa'ee gadi isin laalaa jira kan waa mara argu. Namni hin danda'u jara jaliin hin malee. Jarri kamaa nama shira xaxuban rabbiin jireenya isaa jalumaa gaxoofan beeytaami. Fakkeenyaaf nama sharrii si yaadu nama qarasii rakkanu. Atammallee Ahmad atammallee maaltu jira beeyta maal gochuu qabda beeyta. Amma wanni guddaan wanni haasa'ame tare akka jookiititti illee namni fudhatee akka dhugaatti illee namni fudhatee tare keessa baate. Ila ati kaleessa waan kana sitti dhagahamee akka ilma Oromootti Oromummaan sitti dhagahamee waan kana godhe akka sabaatti akka gandaatti obboleessi kiyya gaafa mukatti dhiiban jettee itti seentee waan kana mormite
yakkatti fudhatame justice kun waan hiisiidha kun waan ati irraa barattee namallee irraa barsiisuu dandeessu. Namni gaafa yakka horii hojjetee yakka sanii mootummaan dhiyeesseetiniin adabbii itti kenne adabbii isaa fudhatee qofa baha mormiin muramuu fannifamuu ajjeefamuu adabbii isaa fudhatee baha. Allaqa amma immoo maaltu jira beekta taariin akkasii taru akka wanni ati har'a jettu jechoonni ati har'a akka qaldiitti illee jettu jechoonni yookaan akka miiraatti ati jettu illee hundi isaa sii galma. Argadheera. Hundi isaa achi sii taa'a. Borommoo isaan si tuqa namni sii galee. Har'a laal jechoota ati jette keessa koottaa naqaladhaa. Maaliif sharikaan kiyya akkas ta'ee jechoota kana amma baaraal qabee jechoota kana. Banni aaree jira wallahi sharikaa kiyyaa fi bakka Kulaan irratti quraana dabaltee jirta namni kana sirraa fudhata kanaaf si yeroo jala. tokko namallee tabsiisuun bareeda beeki. No wanni ati jettu akkuma dhugaatitti cinqaa keessa akka nama cinqaa lubbuu keessa jiruutitti barka namni amma fudhatee olii gadi hin deemaa jiru ittiin qalladaa jiru isa san ofirratti hin dabarsine akka nama tokko wannan sii dhaamu kalaas waan qara dubbatte bira tarte. Yusuf. Haasan qalbii dhiisate qalbiitti hin jiru wallahi aan dhugaatti. Maa qalbiin kamaali? Maa amma deemin haaqim akka waan badaa lamuun dubbatu. Si maxxansuu qaba atillee banne nama rabsi. Amma atamma waan deeme kanarraa waan ati baratte hin jiru maa nama guddaa bara nama xiqqaatitti itti mun barbaachisu. Waan godhe kana irraa waa baratee lamuu waan bada deebuu dhabuun jedhaa jira bara afaan isaa keessaa bahaa jirti. Isinii jedhee lamuu waan akkasii yoo hin jedhe waan inni jedhaa jiru afaan isaa irraa dhagaa jirra bara namni waa baratee jira waan balleessirra. Anamma waan balleesse san irraa baradhee kanaan dura waan waggaa 2022 laayifii irraa waggaa 2 bade. Ima badee yoo sirrumaa Amma fakkeenyaaf jidduumaanuyyuu amma nama biyya faranjii jiruumi. yaa Akka faranjiitii yoo jiraanne danda'ama. Fakkeenyaaf Wanni sitti mu yaa obboleessa kiyya wanni si dhaamu yoo kiyya akka carraa. Sheekaa rooba irratti dhagari sheekaa rooba irratti sheer godhamee bilis. wallahi amma dhugaa rabbii yoo dubbanne gaafa sheekaa roobee rakkoo keessa ture san namni dursaan bira dhaabate ture isaa fi imrishaadha soonaa kadiir turan. Sirratti duule jechuudha amma illee. wallahi billa inni shittoo janaaza natti afuufee shittoo du'a. Culullee kennaafee carraa. Culullee dubbadhu dhiifamu. Culullee naa dubbatu. Yoo Culullee. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirta akkami anaafati nama wajjin qabsoo geggeessaa ture tokko keessaa isiin marqabsooftu jabduu turte kunoo har'a Ahmad qabame akkamiiti? Isiillee naa qabamtu idda. Isiin lakki nagaa qabdi kana keessa harka qabdiire hin qabdu. Callisee najaawee jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaani callisee jiraataa jira obboleessa kiyya jiraachuu barbaada. Wallahi bareeda jirta maashaallah. Anis amma akkasii godhe amma booda sabbar zeenaa kiyya biran taru amma booda. Maal jeneraal akkasuma naa wayyu. Wallahi isatti si baasa. Bar doktor Uriin akka maxxanfame achumaan badee laayiviyyuu dhufaan jiru bara tiktookii. Yaa maal godharee isallee kun itti erganii maxxansiisan. Kiilarii ture bar kiilarii gabbu'ee kiilarii. Kiilarii jira. Kiilarii gale. Kiilarii galee inni kiilar jira. Barara maali jedhaayyuu barbarri kun bara ajaa'ibaati garuu. 2026 bar. 26 coomina bara ajaa'ibaati. Hundaraasoon waa meeqa agarre coomina. Sabbar zeenaa kiyya malee nama booda waan biraa keessan seenu dhimma nama dhuunfaa midhaamina nan barbaachisu. Culullee mee waa jedhi ka. Laani wanti baay'een jedhullee hin jiru garuu ati fiinishiingii dhumaa irratti maaloo akkasiisan si tochisiisuun sirrii hin turre atamma zabbarzee nama kan ta'e irratti jiraachuu waa hunda caalaati. Ofiif jiraadhu walumaa galatti jiraattee Wallahi galatoomi amma dubbii nama amma bakka baranuu amma achi deebi'a nama booda jireenya kiyya jiraadha malee dhugaa sitti macarrashaadha. Fotoon Jawaar maxxanse anaaf isa dhumaati. Waan takka. Kanuma. Jawaaruma irratti hubachuu qabda. Jawaariitu homaa waan goone. Maay noo fi nama maxxanse namatu itti erge.
akkasii dubbadhu namni biraa namni yaada qabda yoo jiraatan waa haasa'a ofirraa cufnee gadi yaana baay'ee taphanne. Laala ummata riskii banaa deemi maal cufattee maaliif deemta manni bara waraabachuuf haytaa ati fayyaa qabda. Walla ijoollee osoo ani nama duraan miidiyaarra ture ta'uu baate harkaa tadhiisaa iyyuu miidiyaa maayyuu garuu wanni akkasii natti hin dhagahamu na beektaa maaliif jennaan tureera kan miidiyaa kanarra viidiyoo sagalee jijjiiruun waan jedhayyuu waan fedha yoo jarri godhan uummata akkanatti hin fakkaatu maaliif jennaan ijoolleen miidiyaa kanarra jiran hin taphatan sagalee namaa jijjiiranii taphatanii hin kolfanii namni martii warra na jibbu sitti hin fakkaatii warri sagalee kiyyatti ashoofu kunniin gariin arginaanuma ittiin ishpaas godha. Ka qabatamaattu jira nama qabatamaattu jira ka baay'een isaa ka dhugumaan shiraaf deemu hedduu jira isaan akkasii nan hubadha garuu hedduun isaanii hin taphatti ijoolleen hedduun taphattee bakka ashpaas ittiin gooti isa akkasii sana anaayyuu bashannansiisa bara yeroo tokko angaraa kana nyaate warra asirraa miidiyaa irraa duraan qabaa nagadhiisa ana malee namni hin beeku ana malee namni murteessuu hin danda'u jedhee marti isaa ka amma hafuura qabachuu dadhabee maal laxxafee adda argitee ati maal laxxafe jawaaraadha maal gadhiise quba qabda laaltee miidiyaa ganamaan guyyaarraa wanni ilaallannaa barra inni maal taate yeroo awwalaatiif kalee bichaa jawaariin tiktookii feesbuuk isaa gadi tuqee ilaalina akka gaafa nama laxxafe kalee ilaalle kalee wayita kalee ilaalle beeta hadha ganama wayita irribaa ka'eetiin hin allaalu nama 8 moo 9 na dura laxxafe gadi tuqee ilaalu ol ga'ee hizbiin achi jira. Sana achi fudhattee dhufteera itti tiktook irratti argee ture. Intala gamaa kalee itti jirra dheengadda turree mima dheengadda isin indoom intalan tursiisee yu malee jawaar shamaran jaalata wallaahi. Intalatan tursiisee. Nama suusuta no nama yeroo awwalaatiif sa'aatii 24 jawaariin bira ture isiidha. Isi malaxxafuu didee bara. Jechuun isin eessa jirti qabamtee amma seera jala oolte? Isin olti isin qallaalidha isin dhiisaa. Garuu namni fotoo kiyyaa fi kuullee Yuusufitti erge aarii xiqqaa nurraan qabu. Keetiin beeku ka kuullee erga. Kuullee dhaga'i Ahmad bar keetiif ka kuullee liyyuudha bara kuulleen bar gastii keessa teettee. Yaa isiin amma waa dubbatte jechisiin jette dhagayeera baay'ee ulfaata waliigala fotoo jechuu kiyya akkaataa fotoo isiitti ergan fotoo ka isiitti ergan san argitemi fotoo san. Foto isiitti erganii eddaa qoye. Foto bareeda namni namaa ergu hin jiru. Yatashaalee foto zabanni zama amma fooyyee jira foto fooyyee. Lamuun argine irra sii deebi'anii bar kaati laayifii irratti haasoyte. Lamuun irra sii deebi'anii bar ka laayifii irratti haasoyte. Makiinaa gattee deemta wayitii san qoyi miilaan deemta beeta. Eessa deemta? Dheengadda viidiyoo amma wayita laayifii seenisanii. San irra sii deebi'anii san sii laxxafeer lamu. Kitaaba yeroo kumaandarraa bitte. Warra miiran waan kana keessa seenu. Tuni ka barreeffama laxxafe malee fotoo kiyyaa miti bara. Warra miiran waan kana keessa laxxafamee jira lamuurra deebi'e suuraa sii jijjiiran. Yoomna jijjiire suuraa jijjiirre. Warra miidiyaa amma warri. Kiyyan jijjiiramnee bara isuma saniin jira fotoo. Barreeffama bichaa barreesse. Amma warri biyya kana jiru batalai nama maa arrabsitan qo'a. Maati tokkoffaadha yoo arraba namaatitti waan nama nu keessa seenne keessan seenin malee. Nama biyya kana jiru osoo nama arrabsu na arganii yoo na qaata seeran nan dhiyeessini. Ati amma nama arrabsine jechuu deemta ka. Nama biyya kanaa Nama biyya kanaa anee nuun arrabsire. Nama biyya kanaa irraa of eeggadha. Yoo akka tasaa aariyyuu jeneraaliin arrabsa yoo nama biyya kana. Nama yoo aariin natti kaate simaa fi jibbaata qabsoo jeneraaliif arrabsa malee nama biraan tuqu. Maala boo. Asan bar nama qursii godhatee suuraa abbaa Jifaar. Jaarsichi kun maan hin dhiisne jaarsatti ati maan hin dhiisne rabbii si uumeedhi. Wallaahi namni haga jaarsichatti tanaa ana qileggatuudhaaf cinqamaa jiru hin jiru. Waan si dhibu keessa. Nama miisaa godhatee bar. Turee bara kana na jala deemee dubbiin akkota. Wallaahi laagenyi. Amma walumaa galatti darsii fudhannee jirra jedhe. Dubbiin amma uummanni kun dhagahi dhugaa sitti hima. Uummanni fuudhee Jawaariin biraan nu baase kun macarrashaa chaansiidha beeki. Ummata akka nuun hambifne wallahi. Wallahi macarrashaa chaansi. Wallahi amma namni hin qalladaami. Namni fuudhee Jawaaritti fotoo kee ergee waan akkasiin hambifne. Sababiin isaa sitti murteessee jira jechuudha. Sitti murteessee jira. Kana kataaneef ummata kennaa fi quuqama gaafa san rakkina mudateef. Amma booda ammoo sabbar zeenaa fertik. Kanaan biran dabru. Kanuma godhe wallahi. Sanuma bicha nagaa.
Wanta afran qur'aan illee diisin biraan hambisin wallahi qur'aan illee diisin quraana ajaa'ibatti itti dabala malee quraanni Raasis barbaachisaadha. guutu jobbaruudha. Mus. Wala das musmaa kenna. Quraanni barbaachisaadha. Quraanni sheexaan illee sirraa dhayaa. sabbar zeenaa sanillee akka nama baay'ee bira sii ga'u godha waan ta'eef Salaata qur'aana Qur'aana diisini wanni as keessaati fayyadamuu qabdu qur'aana keeti waan amma ta'e kana keessa kun sabbar zeenaa keessa tasanii achi oromoo akka itti ta'e oromoodha Naayi. Anammoo waa'ee Oromoo. Hasan Ani dhiisi amma keessaa fayyada. Hasan dhiisi. Ahmad ani ayaata wayii si haffasiisa wasaap naa bilbilii. Keessaa naaf fasiisimee ayyaata bareeda wayi. Ayaata si haffasiisu jira wallahi. keessaallee ta'u dhiisi ahmad culullee Sheetichaa godhi gurbaan. sheeticha fedhe haa ta'u qur'aana bootetti qara'an yoo laallatin an amma qur'aana buuseera garuu namicha irraa qur'aana buuse sun jimaa qaba uggattaa'e nama qaraasisu dhiise Maa Si jedhaa harkaa fi- baate. Maasi ga'eeree namicharraa quraana barattee quraana kee jabeeffadhu. si jalaa bula siin jedha si jalaa bula nama sheekuma gaarii irraa Ana qare jimaasi wajjin qamaase tamooree ati akkas jettuuf. no sheekuma gaarii irraa yoo qare wayyaa godhe maallee osoo argite waa dhiistaa min jedhan ijoolleen amma bayaan irraa qaraate marruu kun amma hafiza taatee irti warqixeen takkaa'u. maa warri nama arrabsu baay'inaan warra Inni waan baay'een irraa qare daansitti illee deebi'u garuu ijoolleen nima qaraa jirtiini. Ijoolleen ittuma jirtiin si'aayaa. ummanni koo jeneraala na seetan moo kuullee laayifii jirti naan jedhan minaa gabbaa hin taane jaarraa abbaa garaa ittee bari isillee jiru jirti Naayi namni kamuu. Awwaan garaa na nyaate maal inni beeytaa jibbaata dheengadda kana maal jette beeytaa mana Hamzaatitti wal geenne. Isin ummanni arsii nama uf jala qabdanii jette beeytaa nama keessan uf jala qabdanii hin kennitanii nama yakka dalage kennaan boruun taasuu suuraan isii ol bahe hin kolfe. Hin kolfe. Sheeka keessan hin jedhina maal hin jedhina kennaa jette jedhi jennaan ka isiitu kunoo ka moluun mallasiin fakkaatu ol nu darban borumta. Bar ka Ahmad bar gaaf duraa akka tolole beeytanii Ahmad Culullee kun akkamitti tolole beeytanii rakkoon footoon isaa sadaffaa immoo afuraffaratti gadhiifame akka ammaa kanatti namni hin naqqaane beeyta. Tokkoffarraa ani lammaffara namana. Awwala gabboosi godhee anuma caalsi. Lammaffaa immoo sadaffarratti kan arge sadaffaa na fakkaata. Guyyama isaan guyyaa takka jedhee jalqabe namatti ansiyan. Waa wayyaa achi as maal jedhee kolfa beeytaa jaartiiti waliin mana keessatti abboo qallichi bareedaa godhee iyyuu baga awwala na buuse sila yoom namatti ansaafuu cinqabne jedhaa turre bar. awwala ooluun gaariidha Naayi otoo awwala oolchee qurxii beeyte gaa awwala yoo si oolche xumurameera. Ahmad awwala footoo sun dhufnaan laal Ahmad akkam ta'e miira keessa ka seene. Suuraa waggaa sadii jechuu jammare. Jechuun footoo lama moo takka dura gadhiifame Ahmad dura. Usmee fi Afarsoo nama wayiiti gadhiifaman. Ahmad sadaffaa gubbaa xabbilee. Sadaffarratti ana poosi godhe. Kanaaf yeroo sun haarawa Ahmad illee gadi ba'uun amma isaa kana taate. Amma namni maayyii kanaa gadhiisan tokko hin dubbatu bara achirraa waa hubatee saayilantii maal danqaraa fi seena. Agartanii nama waa gabbee dubbatu. Ijoolleen maa baqatte bara ijoollee biyya arabaa muzayyanii malee takkatti hin qabamne hin dheessite. Muzayyanuu qabamee garuu. Muzammil qabamee gini. Kan muzammil sun parsantii dhibba ta'uu sani nama shakkisiisa garuu tuuwwan takkatti hin qabamu. Kuullee maarreen muluun isiitu karamarraa qorte walloonis nam tokko hin qabamne ijoolleen teena ta'arsiillee kullee muzammil. na bira dhuftee bar ganama kana laayifii na bira turte Naayi nam tokko hin qabamne siin jedha muzammiliin malee warri waan kana keessaa qooda qabu tokkochi hin qabamu. Amma Yaadi kunoo dhaqe. sababa isin furmaata hagana argattanii haftanii fi muzammil qabame addaan beeyta amma rakkoo. Muzammil beeytaa magaalaa walakkaa jira jiddaan jira ijoolleen miira keessa galtee arrabeen haadha jawaa arrabsisanii qabsiifteen seera. La. amma Muzammil dheengadda waan kana keessatti dubbate malee achi dura waan akkanaa keessan seenne mucaan sun. micaan bar dhiyoo gaala biraa dhufeeyyu Waan akkanaa keessan turre akka gaafa haadha garuu aslii eega dhufe waa baay'ee baxabbaxe beeyta gaafa haadha aslii arrabseerraa kaasee inni rakkoo wayii godhate mucaan beeytaa xiqqoo miira keessa galee bisootii wayii Mataaleen likkii miti bara mataaleen xiqqii. bisootii wayii godhate amma ani gama tokko yoo laale hin bisoota bakka waan addaa wayiitu sammuu waan isin dhibu keessaa Mucaan waa fudhatan. qabamuun isaa sun gaarii seetanii gaarii maali macaasan na dhageeffadha micaan sun wanni inni dalagu waan biraatedhan harka isaa waan san wajjin hin qabamne gaa harkarraa baha Haraqee baasa jedhanii maal wanni harki kee achi tuqee jennaan ol baha jiratti ammoo haada fudhattee itti fiiti. Oh my god. Wanumaan ani suudii kana ijoollee suudii jiraniif sodaadhuuf iyyuu
rakkoon hamaan sirra baanaan carraan ati qabdu uummanni kun yookaan si fannisaa yookaan seefii morma si argata. Balaa guddaadha ijoollee su darbiyaa jiranii fi rabbii jara haa tiisu malee sirriitti eeggachuu qabdu ijoolleen